Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa qabatee isin biraan gahuun akka itti bohaartan isin affeeree jira. Affeerama itti bashannana yookaan itti bohaaraa. Kallatti mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba lagannaa fi mormiin ogeeyyii fayyaa akkuma itti fufetti jira. Mootummalleen osoo deebii hin deebisin harkifatee jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa mariin akka gaggeeffamu gaafatee jira. Dabalata oduu kana qaba. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan yoo Raashiyaan dhukaasa dhaabuuf walii galuu didde marii keessaa akka of baaftu beeksiftee jirti. Akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eddoowwan nikuleeraa Iraan haleeluuf dhaadachuun dhagahamee jira. Akeekkachiisa yookaan dhaadatu Doonaald Tiraamp kan ammoo aangaa'onni Iraan sarara diimaadha jedhanii ni jiru. Dabalata oduu kanallee isiniin geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turuu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu kunooti. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa bakka ogeeyyiin lagannaa hojii irra jiranitti beeksisa qacarrii baasuun akka dhaabbatu gaafatee jira. Mormii fi lagannaan ogeeyyii fayyaa akkuma itti fufetti jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa mariin akka gaggeeffamu gaafatee jira. Mootummaan immoo gara isaati deebisuu dhiisee doorsisuu sodaachisuu bakka isaanii beeksisa qacarrii baasuudhaan maal fiddan jechuudhaan ogeeyyii haaraa qacaruuf akka deemaa jiru beeksisee jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa immoo kun sirrii miti jechuudhaan akka dhaabbatu gaafatee jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa lagannaa hojii hojjettoota fayyaa guutuu biyyatti argamaniin gaggeeffamaa jiru. Walqabatee mootummaan bakka ogeeyyiin gaafii kaasaa jiranitti beeksisa qacarrii baasaa jiru hatantamaan akka dhaabu gaafatee jira. Waldaichitti dabaluunis tattaaffii Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaa ogeessota fayyaa hojii dhaabanii fi mootummaa gidduutti marii mijeessuuf taasisaa jiru akka simatu akkasumas beekamtii akka kennuuf ibsuun rakkooleen kunneen furmaata karaa nagaa akka argatan abdii qabaachuu ibsee jira. Ibsi kun marii sadarkaa dura miseensota sochii ogeessota fayyaa Itoophiyaa akkasumas ministeera fayyaa gidduutti taasifame hordofee kan bahe akka ta'es himamee jira. Ibsa kana keessatti ogeeyyiin fayyaa gara marii idileetti osoo hin seenne dura haalduree 4 akka ka'an ibsee jira. Haalduroota kaa'aman keessaa inni dura ogeeyyonni fayyaa hidhaman haalduree tokko malee guutumaan guututti akka gadi dhiifaman gaafata. Haaldureen inni lammaffaa hojii irraa ari'uu mootummaan akka dhaabu gaafata. Inni sadaffaa doorsisni akka dhaabatu. Inni afraffaa bakka ogeeyyiin fayyaa hin jirretti yookaan immoo lagannarra jiranitti beeksisa qacarrii baafamaa jiru akka dhaabbatu gaafata. Haaldureewwan kana guutuudhaan gara marii idileetti seenuun akka barbaachisu kan ibsa yoo ta'u gama mootummaatti immoo marii kanaaf qophiidha moo qophii miti wanti jedhu wanti dhagame hin jiru. Mootummaanis wanti inni jedhe marii kana wal qabatee hin jiru. Oduun itti aanu ajajoota fi jeneraalonni waraana mootummaa lola dadhabne nuffine waraana waan jedhamu loltoonni mootummaa dadhaban jechuudhaan dubbatuun isaanii dhagahamee jira. Akkasumas lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru humna waraana mootummaatii ol ta'uu jeneraalonni waraana mootummaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa akkasumas jeneraal Ababoo Taaddasaatii fi jeneraal Geetaachoo Guddinaa marii gaggeessaa turan irratti gabaasuun isaanii kan dhagame yoo ta'u naannoo Oromiyaatti lola deemaa jiru irratti ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kallattiidhaan irratti hirmaatuudhaan qindeessuun haleellaa raawwataa jiraniin miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiranis himanii jiru. Guutuu isaa isiniin geenna. Oduun itti aanu jeneraalotaa fi ajajoonni waraana mootummaa lolli nu ga'e hifanne dadhabne jechuun isaanii dhagahamee jira. Jeneraalonni fi ajajoonni waraana mootummaa lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkaan cimaa akka ta'ee fi cimaa dhufuu ibsanii jiru. Jeneraalonni ol aanuun waraana mootummaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa, jeneraal Ababoo Taaddasaa, jeneraal Geetaachoo Guddinaa marii gaggeessan irratti akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo ajajoota ol aanoo isaanii hirmaachisuudhaan jaal Marroo fi jaal Gammachuu Abbooyyeetii fi kan biroollee lola irratti hirmaachuudhaan
lolanii lolchiisaa akka jiran keessattuu tibba kana fufteedhaan lola qindaawaa haala bifa opereeshiniitiin nurratti raawwataa jiraniin miidhaa guddaa loltoota keenya irratti dhaqqabsiisan jechuudhaan gabaasa akka gabaasan dhagahamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo immoo gama isaatiin opereeshinii isaan ji'a tokkoof karoorfatan nu hojiitti hiikuudhaan irraa milkoofne jedhee jira. Gama biraatiin immoo gama mootummaatiin haleellaan tibbana zoonota 4 keessatti loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaan guddaan dhaqqabuu fi kasaaraan humna namaatti fi meeshaalee waraanaa guddaan akka mootummaa irratti dhaqqabe ajajoonni waraanaa kunneen waliif gabaasuun dhagahamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa gama humna waraanaa isaanii irratti gaggeessaniin tibbana miidhaan guddaan humna waraanaa isaanii irratti akka dhaqqabee fi humni waraanaa isaanii yeroo ammaa kanatti sadarkaa of ittisuu malee sadarkaa haleeluu irra akka hin jirre ibsee jira. Tibba kana haleellaa cimaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatuuf humna guddaa bakkoota garaagaraatti bobbaasanis kan hin milkaa'in akka ta'es himee jira. Humni waraanaa isaanii hedduun meeshaa waraanaa wajjin osoo hin deebiin akka hafanis ibsuudhaan haala qabatamaa amma jiruun humni qilleensaa akka isaan barbaachisuu fi humna qilleensaatiin gargaarsi akka taasifamuufis akka gaafatan dhagahamee jira. Kun immoo tibbana kibba Oromiyaatti giddugala Oromiyaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwatee loltoonni isaa hedduu hojii ala ta'uun hedduun immoo booji'amuun waraanni bilisummaa Oromoo immoo kan booji'e kana walitti raree miidiyaalee hawaasaa irra qooduudhaan agarsiisaa turuun rifaatu guddaa kan itti uume akka ta'es walii himanii jiru. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa humna qilleensaa deeggaramuun cinattis kallattiin marii mijaa'ee maritti seenuun barbaachisaa akka ta'es akka kallattii ka'e odeeffannoon keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Gara biraatiin immoo ajajoonni waraana mootummaa hedduun lolli biyya keessaa kan Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa yeroo hammaatee jirutti lolli kaabaa duumessaa jiraatuun yaaddoo hamaa kan itti ta'e akka ta'e ibsuudhaan walitti bu'iinsi bakka hundatti jiru karaa nagaatiin furmaata argatu akka qabu jala sararanii walitti himuudhaan walumaa galatti akka guutuu biyyattiitti waraana yookaan lola waan jedhamu kana dhaga'uu akka hin feene waraana waan jedhamu akka nuffanii fi akkasumas akka dadhaban akkasumas loltoonni mootummallee lola deemaa jiru irraa boqannaa dhabuu irraa kan ka'e yeroo ammaa kana akka dadhaban walii himanii jiru. Akkasumas lola dadhabne jechuudhaan mootummaa fi akka himanis dhagahamee jira. Maddi odeeffannoo kana Itiyoo Fooramiidha. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa yoo Raashiyaan dhukaasa dhaabuuf waliigaluu baatte marii keessaa akka of baaftu beeksiftee jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo gara aangootti dhufuuf deemu lola Raashiyaa fi Yuukireen sa'aatii 24 keessatti akka dhaabsisu waadaa galee ture. Erga gara aangootti dhufe immoo yeroo hedduu lola deemaa jiru kana dhaabsisuuf yaalaa turus hin milkoofneef sa'aatii 24 baatii hedduu lakkoofsisee jira. Amma immoo Ameerikaan waan dadhabde yookaan nuffitee fi waan abdii kutatte fakkaatti. Raashiyaan dhukaasa dhaabuuf walii galuu yoo hin dandeenye yookaan hin feene marii keessaa akka of baaftu beeksiftee jirti. Guyyaa 3 dura Doonaald Tiraamp Puutiin dhukaasa dhaabuu Yuukireen irratti murtee isaanii akka murteessan torban 2 kenneefii ture. Yeroo kenname kanatti Raashiyaan gara marii kan hin dhufne yookaan ta'u taate Ameerikaan Raashiyaa irratti guyyaa 30 kan hin guunne keessatti qoqqobbii irra kaa'uuf akka deemtus ibsitee jirti. Murtee kanarras kan geette Tiraamp fi Puutiin erga marii bilbilaan taasisanii booda Raashiyaan wixinee waliigaltee dhiyeessuu dhabuun isi Ameerikaan akka kutannoo dhabdu taasisee jira. Kremlin gama isiitiin marii nagaa wiixata dhufu Istaanbul keessatti gaggeeffamuuf deebii Yuukireen kennitu hawwii guddaadhaan eeggataa akka jirtu ibsitee jirti. Akkasumas Yuukireen marii nagaa marsaa lammaffaaf affeeramteef hanga ammaatti deebii akka hin kennin Sky News gabaasee jira. Oduu gara biraatiin immoo Ameerikaa fi Iraan marii taasisaa turan gara doorsisaatti harkaa jijjiiramee jira. Kanumarraa ka'uudhaan Doonaald Tiraamp iddoowwan nikuleeraa Iraan haleeluuf dhaadachuun sarara diimaadha jedhamee jira. Kunis erga Ameerikaan yookaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbilee nikuleeraa Iraan barbadeessuuf akeekkachiisan booda kan ta'edha. Akeekkachiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbilee nikuleeraa Iraan dhabamsiisuuf kennan sarara diimaa ta'uu
miidiyaaleen Iraan aangaa'ota biyyattii waabeffachuudhaan gabaasanii jiru. US dippiloomaasii yoo barbaadde afaan dorsisaa fi qoqqobbii dhiisuu qabdi kan jedhan qondaalli Iraan maqaan isaanii hin dhaamne tokko dorsisni akkasii dantaa biyyoolessa Iraan irratti diinummaa ifatti mul'atudha jedhee jira. Akka BBC'n gabaasetti Doonaald Tiraamp kibxata darbe Waayit Haawusitti gaazexeessitootaaf ibsa wayita kennan waliigaltee niikuleeraa cimaa ta'een barbaada. Kanaaf waan filanne haa fudhannu yookaan waliigaluu yookaan balleessuu jedhee ture. Waan barbaannu hunda barbadeessuu ni dandeenya garuu kana hundarra osoo namni tokkollee hin miidhamin akka ta'uun hawwa jechuudhaan dubbatee ture. Tiraamp waldhabdee waggoota 12 darbaniif sagantaa niikuleeraa Iraan irratti Ameerikaan qabdu yoo karaa dippiloomaasiin hin furamne niikuleeraa Iraan irratti boombii darbachuu akka danda'an irra deddeebiin dubbataa turan. Gabaabumatti US kan isin feetu Iraan guutumatti sagantaa gabbisa niikuleeraa akka dhaabdu gaafata. Iraan garuu tajaajila waraanaan alaaf fayyadamuu akka barbaaddu ibsiti. Kanaafis gabbisa niikuleeraa addaan kutuu tasuma akka hin barbaanne ibsiti. Yaanni isaan lamaanii waliif faalladha. Maaltu ta'a laata? Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.